Baga gammaddan viidiyoo har'aa kana keessatti kiiboordii qubee afaan Oromoodha dogongora tokko malee barreessuudhaaf isin gargaaruu danda'uun isiniif qabadee dhufe. Egaa daawwattoota kiyyaa kiiboordiin amma asirratti argaa jirtan kun yookiin gabateen amma asirratti argaa jirtan kun jechuudha qubee afaan Oromoodha dogongora tokko malee barreessuudhaaf jechuudha hedduu takka isin gargaara jechuudha. Yoo adda isinillee qubee afaan Oromoodha seeraan barreessuu hin beeknellee jechuudha. Jecha tokko yeroo barreessuu eegaltan jechuudha alaatulinni jecha lamaa sadii yeroo barreessitan fuulduratti guutee waliin isiniif barreessa jechuudha. Kiiboordiin kun kiiboordii ilmaan Oromoo hundi itti fayyadamuu qabanidha jechuudha. Kiiboordii ajaa'ibaati. Ayyee daawwattoota kiyyaa kiiboordii kana gabbuufachuudhaaf as kiroomii keessatti galtanii achi booda bakka sarchi kanarratti michuu joobis jettanii barreessitanii michuu joobis achi booda sarchi goosiftu achi booda asirratti michuu joobis.com kajoorratti yeroo tokkoof kilikni gootu achi booda haala kanaan asitti siffida asirratti ayikoonii sarchiin jirti ayikoonii sarchi kanarratti yeroo tokkoof kilikni gootu achi booda bakka sarchi kanarratti afaan Oromoo jettanii barreessitanii afaan Oromoo achi booda sarchi goosiftu achi booda haala kanaa suuraa kana sinifida suuraa kanarratti yeroo tokkoof kilikni gootu achi booda appicha gabbuufachuudhaaf asirra suuta gadi deemtu suutumaan gad deemtu gaduma deemtan gadhumaati gaduma deemtu gaduma deemtan gadhumaati kinoo as jalatti qalama diimaadhaan kan barraa'e aappii as tuqaa buufadhaa kajuu jalatti daawulood kajuu irraa daawuloodii kanarratti kilik gootaniiti kiiboordichi gabbuufatan jechuudha. Hayyee daawwattan kiyyaa kiiboordichi yeroo gabbuufatan irra geeffadhaa fi itti fayyadamaadhaan isin jaa kiiboordii kana akka namni baay'een argee irraa fayyadamu viidiyoo kana laayik sheer waliif godhaadhaa waan hordoftaniif galatooma.